Akkam jirtu nagaa fayyaa nagaa keessanii jirtu hoggaanoota adda bilisummaa Oromoo ABO Gamtoomee miseensotaa fi deeggartoota akkasumas ummata Oromoo mara baga gammaaddan baga gammanne bu'aa bahii qabsoo yeroo dheeraa booda addi bilisummaa Oromoo Gamtoomee hayya duree jaal abbaa nagahaa jaarraatiin hoogganamu boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa irraa xalayaa ragaa filannoodhaaf akka of qopheessaniif argatee jira. Baga gammaaddan baga wajjiinis gammanne. Kun dhugaa dubbachuudhaaf hoogganni adda bilisummaa Oromoo ABO tokkoome kaleessa irraa hanga irratti qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda olaanaa gumaachee jira. Fakkeenyaaf fudhannu jaal abbaa nagahaa jaarraa waraana adda bilisummaa Oromoo keessatti qooda loltummaa irraa kaasee hanga hooggana waraana bilisummaa Oromoo yookaan immoo ajajaa waraana bilisummaa Oromootti nama qooda fudhateedha. Oromoo fi Oromiyaa gabrummaa jalaa baasuudhaaf lubbuu isaa qaalii jireenya dhuunfaa isaa dhiisee nama qabsoo Oromoo keessatti qooda olaanaa gumaache. Ammas hanga dandahame hundaan beekumsaa fi dandeettii qabuun qabsoo Oromoo gulantaa silaa barbaachisuun gahuudhaaf nama qabsaa'aa jiruudha. Miseensotaa fi deeggartoonni akkasumas hooggantoonni dhaaba kanaa hundi isaaniituu qabsoo keessatti hooggana na argii hin beeknee fi hooggana waan silaa saba kanaaf ta'u sharafuu hin barbaanneen hoogganamaa jiraachuudha. Guyyaa har'aa hoteela Ilillii Internaashinaalitti sagantaa isaa kan geggeeffate adda bilisummaa Oromoo Gamtoomee qabsoo isaa keessatti bu'aa cehii hedduu keessa qaxxaamuruudhaan yeroo xalayaa ragaa kana argatu gammachuu guddaatu itti dhagahama. Qabsoon bu'aa bahii hedduu qabaattus kutannoo fi murannoo hoogganni kun qabuun har'a sadarkaa kana gahee argamuun isaa waan hedduu miseensotaa fi deeggartoota isaa boonsuudha. Kanaaf ummanni Oromoo hooggana akkanaa kana qabaachuu isaatiin waan baay'ee itti gammaduu fi abdii hegeree saba kanaa ta'us beekee hooggana kana cinaa dhaabbatee gulantaa qabsoon Oromoo barbaadduun akka gahu cinaa dhaabbatee jajjabeessuun ummata Oromoo hunda qabaa jechuudha. Hoogganaa fi miseensi dhaaba kanaa na argii fi leellisummaa yookaan immoo wacaan hin hoogganamu.